Okay, well, how are you, students of Kobe Academy and the follower of Kobe Academy? Today we are going to see part 3 under chapter 3 about international political economy. In previous lesson under part 1 and part 2, we have been seeing the meaning of international political economy, plus theory of international political economy, plus the America system of market-oriented capitalism. That are one of the points that we have been seeing under part 1 and 2. So today we are going to part 3 that are about the issue of Japan system, that is developmental capitalism, plus the German system of social market capitalism. Kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Keessumaa dhimma siyaas dinagdee biyyoota Jaappaanii fi Jaarmaan maal fakkaataa sirni siyaas dinagdee isaanii sadarkaa idil addunyaatti yookiin immoo sadarkaa guutuu biyya isaaniitti maal fakkaata kan jedhu kutaalee lamaan kana waliin ilaalla jechuudha paartii kana jalatti. Well, let us see the Japan system. The Japan system of national political economy is called as what? Developmental capitalism. Sirna kapitaalizimii ta'ee guddina yookiin immoo sirna guddina kapitaalizimii irratti kan xiyyeeffatedha. Kana gaafa jennu biyyoonni garaagaraa sirna siyaas dinagdee kan mataa isaanii ni qabu. Akkuma kanaan dura kaasne Itoophiyaanis kan mataa ishee ni qabdi. Kanaaf ka Jaapaan immoo developmental capitalism jenna. Especially at the end of World War II, America occupation official advised the Japanese that they should follow theory of comparative advantage and hence concentrate on labor incentive product in rebuilding their economy. Ammagaa erga waraanni addunyaa lammaffaa xumurame booda warri Ameerikaa warra Jaappaaniin maadha kan isaan gorsanii sirna dinagdee ishee keessatti comparative advantage yoo fayyadamte gaariidha. Comparative advantage yeroo darbe akkuma laalle biyyi tokko biyya biraa faana yoo walitti daldaale walirraa bitee gurgure lamaan isaanii yoo maal ta'u walirraa fayyadamuu ka jedhu. Kanaaf sirna kan akka fayyadamtu gama biraatiin immoo labor incentive wanti isheen hojjettu yookiin immoo industirii fi production ishee immoo humna namaa irratti ka xiyyeeffate akka ta'u kan isheen gorsitee turte. Haa ta'u warri Jaappaan yaada kanan fudhanne jechuudha. Japan economic and the political elite, however, had quite different idea and would have nothing to do with what they considered an America effort to relegate Japan to the low end of economic and technological spectrum. Kanaaf warri ogeessonni dinagdee fi beektonni siyaasaa Jaapaan immoo maanni yaada kanan fudhanne isaan sanirraa yaada addaa qabu. Yaadni Ameerikaan isaanii propose goote inumayyuu Ameerikaa guddina sadarkaa gadii keessatti kan hammisu jedhanii waan yaadaniif yaada kanan fudhanne. Kanaaf xiyyeeffannoon isaanii xiyyeeffannoo biraarra ture jechuudha. So instead the Japanese Ministry of International Trade and Industry or MITI and the other agency of Japanese economic high command set their sights on making vanquish Japan into the economic and the technological equal and perhaps even the superior was the West. Kanaaf warri ministeerri daldalaa fi industirii Jaapaan akkuma kana immoo high commanderoonni biroo kan isaan propose godhan maalidha? Jaapaan guddinni ishee caalaatti akka saffisuu fi keessumaa gama dinagdee fi teekinooloojiitiin biyyoota Westii faana qixarrayyuu darbee maal ta'uu qabdi isaan caalaatti guddachuu qabdi ka jedhu maal godhanii yaada dhiyeessan yookiin propose godhanii jechuudhaan. So as the opening of 21st century, the objective has remained the driving force of what? Japanese society. Sana booda jaarraa 21ffaa gaafa jalqabu xiyyeeffannoon isaanii yookiin galmi isaanii maal turere? Hawaasni yookiin immoo uummanni Jaapaan akka inni maal ta'uudha? Akka inni onnatu yookiin immoo gama dinagdeetiin akka inni of danda'u xiyyeeffannoo isaanii cimaa ture jechuudhaan. So in Japanese scheme of things, the economy is subordinate to the social and the political objective of the society. Xiyyeeffannoon isaanii inni guddaan maalidha? Gama dinagdeetiin hawaasa cimsuu akkuma kana immoo gama siyaasaatiin. Kana jechuun siyaas dinagdeetiin uummanni maal akkatu akka cimu jechuudhaan. Maal keessatti sirna ekonomii isaanii keessatti hawaasni fayyadamaa ta'uu qaba. Inni kun xiyyeeffannoo yookiin immoo galma isaanii ta'ee akka inni ta'e argina jechuudhaan. Especially since the Meiji Restoration in 1868, Japan overriding goal have been making the economy self-sufficient and also catching up with the West. Keessumaa erga
sirni meejii yookiin immoo haaromsa warra Jaappaan jechuudha gara aangootti dhufee booda sana booda maalidhaa xiyyeeffannoon isaanii biyyi isaanii guddina dinagdeetiin akka isheen of dandeessu sana qofa otoo hin taane warri weestern yookiin immoo warri lixaa ikoonomiin baay'ee waan deemaniif isaan waliin maal ta'uudha dorgomaa ta'uu yookiin isaan irra caaltee argamuun xiyyeeffannoo isaanii ture jedhaan. So in the pre-World War II year, the ambition intended toward building a strong army and also becoming industrial power. Haa ta'u hawwiin isaanii waraana addunyaa lammaffaa dura maal ture tokko humna waraanaa guddaa ijaaruudha sanatti aansee immoo to be what industrial power gama industiriinis maalidha cimuudha jechuudhaan xiyyeeffannoon isaanii isaan kana lamaanis akka tureen kaasaa. Haa ta'u malee akkuma beekamu on the second world war Jaappaan maal taate hin mo'atamte jechuudhaan keessumaa Ameerikaan Jaappaan irratti magaalota Hirooshimaa fi Naagaasiikaa irratti gaafa atoomiik boombii fayyadamtu sana booda humni ishee baay'ee dadhabe ni mo'amte jechuudha walumaa gala. So since it is defeat in the World War II, however, Japan has abandoned militarism and has focused on what? On powerful industrial plus technological relation. Amma gaa xiyyeeffannoon isheen dura humna waraanaa ijaaruu ture pre-warii waraana dura jechuudha. Sana booda waraana maal taate mo'amuu ishee argina. Sana booda erga waraanni addunyaa lammaffaa xumuramee maal gootere humna waraanaa ni hir'iste jechuudha. She abandoned militarism. Sana booda xiyyeeffannoon ishee garam ture to be powerful industrial and technological nation. Gama industirii fi teknooloojiitiin biyya humna guddoo qabdu taatee hojjechuu yookiin walumaa gala xiyyeeffannoo ishee gamitti deebiste jechuudha. Toward the economy gara dinagdee yookiin immoo gara daldalaa fi biizinasiitti deebiste jechuudhaan. So Japanese state promoting internal social harmony among Japan people. Xiyyeeffannoon isaanii maal irra inni guddaan asirratti hawaasa yookiin immoo uummata Japan gidduutti maal cimsuudha walitti dhufeenya tokkummaa uummatoota maal gochuudha cimsuun xiyyeeffannoo isaanii ture jechuudha. Sana booda yoo uummanni Japan tokkummaa qabaate maaltu dhufaa guddinni dinagdee dhufuu danda'a biyyi isaanii saffisuu dandeessi ka jedhu xiyyeeffannoo isaanii ture jechuudhaan. Well, the national economy policy for Japan best characterized as what? Neo-mercantilism. Especially under theory of international political economy jalatti theoryawwan jaalaallee turre. Isa keessaa mercantilism or nationalism ilaallee turre. Sana jechuun gaafa update of godhu neo-mercantilismidha. Kanaaf Japan kan isheen characterized taatu maal jalatti ture neo-mercantilismidha jechuudhaan. Neo-mercantilismiin maalni especially it involve state assistance. Mootummaan maal gochuu qabaa dinagdee deeggaruu qabaa. Regulation and protection qajeelfamootaa fi wantoota dinagdee sana eegan dorgommii biyya alaarraa sana baasuudha. Especially in order to increase the international competitiveness and attain the commanding height of what? The global economy. Kanaaf gaheen isteetii maalidha jechuudha deeggarsa kennuu qajeelfamaa fi dambii adda addaa baasuu fi akkuma kanammoo indastiriin biyya Jaappaan kun dorgommii indastirii biyyoota alaatiin akka hin kufne maal gochuudha eeguudha cimsuudha. Sana booda international competitiveness yookiin immoo dorgommii sadarkaa idil addunyaatti indastiriin isaanii qabu maal gochuu cimsuun xiyyeeffannoo isaanii akka inni ture argina. In another way, the Japan people believe in their uniqueness, in superiority of their culture, and to become what? A great power. Warri Japan egaa akka salphaatti of hin ilaalan, akka addaatti of ilaalu jechuudhaan. Keessumaa aadaan isaanii aadaa warra kamiyyuu ol akka ta'etti warra kamiinuu akka hin dorgomsiisne gama biraatiin immoo maalidhaa biyya dinagdeedhaan humna cimtuu qabdu akka taatutti jechuudha kan isaan ilaalan. Kanaafidha yoo malaalle sadarkaa global economy sadarkaa economytiin Japan maal irra galtee turte the second sadarkaa lammaffaa irra galtee turte amma yoo Chaayinaa turraa fudhate irraan kan hafe Ameerikaatti taante akkuma jalqaba kaayyeeffattee hojjette maal taate galma ishee gahuutiin sadarkaa addunyaarra dinagdeen lammaffaa taatee turte jechuudha. So many terms have been used to characterize Japanese system of political economy. Sirna siyaasa dinagdee Japan kana maqaa garaa garaatu kennamaaf. Yookiin immoo sirna dinagdee ishee kana ibsuudhaaf maqoonni garaa garaa ni fayyadamamu. For example like developmental state capitalism, collective capitalism, welfare corporatism, competitive communism,
network capitalism and strategic capitalism. Isaan kun marti isaaniiyyuu amaluma siyaas dinagdee biyya Jaappaan kana calaqqisiisu jechuudha. Haa ta'u warroota eeraman kana keessaa more national political economy of Japan characterized ka godhumaanni that is developmental state capitalism dha jechuudha. So developmental state capitalism based captures the essence of what the system, because this characterization conveys the idea that the state must play a central role in national economic development and in the competitive with the West. Kanaaf amma developmental state capitalism maaliif inni maqaa ishee caalaatti ibsee isteetitu gahee guddaa qaba jechuudha. Sirna siyaas dinagdee yookiin immoo sirna dinagdee biyyaalessa Jaappaan keessatti isteetiin gahee guddaa taphata. Sana qofa miti dorgommii isaa warra Western faana qaban yookiin immoo dinagdee warra Western caaluu keessatti isteetiin kallattii garaagaraatiin sirna siyaas dinagdee keessa seenee gahee guddaa waan taphatuuf sirna akkasii immoo maal jedhamaan irree developmental state capitalism jedhama. Kanaaf Jaappaan sirni siyaas dinagdee ishii isa kana jechuudhaan. Well, in another way, there is a powerful commitment to domestic harmony and also desire to protect the weak and the defenseless. Ammagaa jalqabuma gaafa kaasnu Jaappaan keessatti isteetiin xiyyeeffannoon isaa maalidha? To build social harmony dhaan. To build harmony among the society dha. Gaafa tokkummaan hawaasa gidduutti uumamu maaltu jira ree? Domestic harmony ni jira. Sun immoo maalidha? Warra humna hin qabne fi warra lolachuu hin dandeenye yookiin immoo sirna dinagdee keessatti warra dorgomuu hin dandeenye maal godhu ni deeggaru ni cimsu jechuudhaan. Akka sirna full capitalismii keessatti kapitaalizimii gaafa laallu hunduu ofumaaf xiyyeeffannoon isaa ofiif malee warra kaanii miti. Haa ta'u malee ka Jaappaan maanni warra humna hin qabnee fi warra dadhaboo maal godhu ni deeggaru jechuudhaan. Gama dinagdeetiin akka isaan of danda'aniif deeggarsa godhu. Kanaaf walitti dhufeenya cimaatu jira jechuudha domestic harmony. The Japanese system of lifetime employment has also been utilized as a means to promote social peace. Gama biraatiin Japan economy kana wanti adda godhu maanni lifetime employment dha. Nam tokko al tokko qacaramee jennaan haga lubbuun isaa darbutti maal ta'a hojii hojjetaan. Kana gaafa jennu soorama hin jiru jechuudha. Soorama bahuun hin jiru ture jechuudha. Amma toon taane dura. Inni kun immoo maanni tasgabbii hawaasaa sana uumuudhaaf kakaayeffatedha. Haa ta'u malee, but at the opening of 21st century, however, Japan economic problem are what causing this situation to change. Jaarraa 21ffaati asitti maanni sirni lifetime employment yookiin immoo umurii guutuu hojjechuu ka jedhu kun maal ta'ee hin jijjiirame jechuudha. Kana jechuun soorama bahuun ni dhufee jechuudhaan. So following Japan defeat in World War II, the ruling tripartite alliance of government bureaucracy, the governing Liberal Democratic Party (LPD) and the big business began to what pursue vigorously the goal of catching up with the West. Ammagaa erga waraanni addunyaa lammaffaa dhumatee booda qaamoleen kuni keessumaa tripartite alliance of government bureaucracy fi governing Liberal Party akkuma kana big business warra jedhaman kun maal uumanii tokkummaa uumanii jechuudha. Tokkummaa maaliif uumanii jechuudha? Keessumaa sirna siyaas dinagdee Jaappaan cimsuudhaan warra Western faana maal gochuudhaan mormatti wal qabu yookiin dorgommii cimaa keessa seenuudhaaf akka isaan waliigaltee uuman argina. So to this end, the state assumed a central role. Achi keessatti xiyyeeffannoo guddaa yookiin immoo gahee guddaa ka taphatu stateidha. State play a central role and specifically the elite pursued rapid industrialization through strategic employing trade protection, export-led growth, and through other policy. Kanaaf egaa amma xiyyeeffannoon isaanii warra Western faana dorgomuudha waan ta'eef isteetiidhaaf gahee giddu galeessaa yookiin gahee guddaa kennaniiru. Sanatti aanuudhaan immoo elite yookiin immoo namoonni ogeessonni beektonni biyya isaanii immoo maanni indastiriin saffisaan akka guddatu kunis immoo karaa kamiitiin trade protectionidha. Daldala eeguudha yookiin immoo sirna daldala biyya sanaa dorgomaa taasisuu. Gama biraatiin export led growth xiyyeeffannoon isaanii import gochuutoo hin taane maal gochuudha exportidhaan. Wanta gara biyya alaatti ergamu maal gochuudha ol kaasuu fi imaammatoota kanneen biroo fayyadamuutiin gara hojii guddina dinagdee biyya isaaniitti akka isaan xiyyeeffannoo isaanii naannessan argina jechuudha. So the Japanese people have also supported this extensive interventionist role of the state and believe that the state has legitimate and the important economic function in promoting economic growth and international. Kanaaf hawaasni Japan
maalidha jechuudha. Mootummaan akka inni sirna dinagdee keessa seenee gahee taphatu baay'ee deeggaruu jechuudha. Amma gaafa Ameerikaan maarket oriented capitalism ilaalle isteetiin akka gidduu galu hin deeggaran. Warri sirna liberaalizimii hordofanii the state role in economy is what irrelevant jedhuun hin barbaachisuudhaan maqaan. The market should be what should be free market. Sirni gabaa bilisa ta'uu qaba. Piraayisii waan kamiyyuu kan murteessu maanni gabaa'uma malee isteetiin gidduu galuu hin qabudha. Haa ta'u malee warri Jaappaan they support the intervention of what the state in economy. Maaliif jennaan inumayyuu isteetiin akka inni legitimate yookiin immoo aangoo seera qabeessa akka inni qabu sirna dinagdee sana saffisiisuu keessatti gahee guddaa akka inni qabuu fi sadarkaa idil addunyaa kun at international level dorgomaa akka ta'an keessatti gahee guddaa qaba jedhanii waan amananiif ni deeggaru jechuudha. In another way, the government bureaucracy and the private sector have consistently worked together for what? Collective good of the Japanese society. Faayidaa hawaasa Jaappaan waliigalaatiif immoo kan hojjetanii biiroolee mootummaa government bureaucracy fi private sector yookiin immoo abbootiin dhuunfamaanni waliin hojjetu jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu waliin hojjetu. Maaliif waliin hojjetu? Faayidaa hawaasa bal'aa Jaappaan eegsisuudhaaf dinagdeen akka isaan of danda'an taasisuu keessatti waliin hojjetu jedhaan. Kana gaafa jennu private sectoriin qofaadhuma isaa faayidaa isaaf hin kaa'atu. Akka sirna full capitalism yookiin immoo warra free market yookiin market orienteditti waan xiyyeeffatan privatein hanuma ofiisaati. Fayyaduma ofiisaa malee hawaasa biraa fi hin dhaabatu jechuudha. As keessatti garuu inni kun adda isaan godha gama biraatiin. In another way, industrial policy has been most remarkable aspect of what Japanese system. Industrial policy. Especially biyyoota free market hordofan keessatti isteetiin imaammata dinagdeef hin baasu. Seera hin baasuuf. Maaltu murteessannee the marketidha. Marketii keessa maaltu jira? Productioniin jira. Consumeriin jira. Hamma oomishaa fi hamma soorattoonni isaan kun maanni sirna gabaa fi sirna dinagdee murteessa. Asitti garuu warri Jaappaan maanni industrial policy mataa isaanii ni qabu jechuudha. In the early post-war decade, the Japanese provided government support for favored industries, especially for high-tech industry, through trade protection, generous subsidies. Ammagaa imaammata dinagdee qofatoo hin taane erga waraanni xumurame asitti mootummaa warra Jaappaan kan inni godhe maanni keessumaa deeggarsa garaagaraa gochuu. Maaliif industiriiwwan garaagaraa kanneen akka high-tech industries akkuma kana trade protection gama biraatiin immoo generous subsidies kana gaafa jennu dinagdeen yookiin immoo industiriiwwan jiran sun akka isaan of danda'an dorgomaa akka ta'aniin maal gochuudha deeggarsa kennu isa diggoomaa jennu sana isa kana kennu subsidize gochuu jechuudha. In another way, government also supported creation of cartel to help declining industry and also to eliminate excessive competition. Gama biraatiin maanni industiriin isaanii akka inni hin kufne akka inni gadi hin buune industiriiwwan biyyattii keessa jiran keessatti immoo wal dorgommii cimaan akka hin uumamne kana gaafa jennu inni tokko isa tokko akka hin kuffisne marti isaaniiyyuu maal akka ta'an waluma waliin akka guddatan malee excessive competition akka hin jiraanne ni taasisa jechuudha. Support godha. Kana gaafa jennu dorgommiin akka malee gaafa baay'atu inni tokko kufee inni tokko immoo sadarkaa dinagdeetiin deemuu danda'a kun akka hin jiraanne ni hojjetu jechuudha. In another way, through subsidies, provision of low cost financing, administrative guidance by bureaucrat, the Japan state play a major role in the economy. Kanaaf isteetiin yookiin immoo biyyi Jaappaan dinagdee keessatti karaa isheen qooda taphattu warreen kana jechuudha warri ijoo. Subsidize deeggarsa dabalataa gochuufidha. In another way maallaqa dhala gadaanaatiin yookiin immoo low reetiidhaan maal gochuudha dhiyeessuudha. Liqii ta'uu danda'a kanneen biroo ta'uu danda'a jechuudha. Gama biraatiin administrative guidance sadarkaa bulchiinsaan bulchuudhaan yookiin immoo hoogganuudhaan sana keessatti maal taphatu gahee guddaa taphatu jechuudhaan the Japan state. In this regard, the Japanese state use what is known as the infant industry protection system. Ammagaa dhimmoota amma kaasne kanarratti isteetiin gaafa gidduu galu sirni inni fayyadamu maalidha? Infant industry protection dha. Kana jechuun industiriiwwan xixiqqoo ta'an jechuudha. Industiriiwwan xixiqqoo ta'an eeguu irratti kan xiyyeeffate jechuudha. Kana jechuun industiriiwwan xixiqqoo industirii gurguddaa fana dorgomuu hin danda'anii
Kanaaf salphumatti gabaa keessa akka isaan hin baaneef isaaniif eeggannoo godha. Innis akkaataa armaan gadii kanatti kan inni eeggannoo godhuuf. So among the policy Japan has used to promote infant industry include the following. Akkamittidha kan inni industiriiwwan warra gurguddaa fana dorgomuu hin dandeenye yookiin industiriiwwan xixiqqootiif yookiin immoo micro finance warra jennu kanaaf akkamitti eeggannoo godhaa through taxation taaksii irraa hir'isuufiin ta'uu danda'a. Financial support and also other policy maammatoota kanneen biroo warra isaan jajjabeessan baasuufiin in another way focus on high saving caalaatti baasuurra caalaatti qusachuu irratti akka isaan xiyyeeffatan in another way investment rate kanneen maal godhaa infant industry kana support godha jechuudha. In another way fiscal and other policies that keep consumer price high, corporate earning up and discourage consumption especially foreign goods. Amma gaa xiyyeeffannoon isaanii biraa maanni imaammata baasuufiidhaan imaammata daldaalaan wal qabatu akkuma kana keep consumer price high wanti isaan soorratan akka inni ol ka'u corporate earning up akkuma kana wantoonni abbootiin daldalaa garaagaraa fidan akka inni ol ka'u taasisu gama biraatiin immoo discourage consumption of what foreign goods keessumaa wantoota biyya alaatii dhufan akka isaan hin soorranne sana xiqqeessu jechuudha. Xiyyeeffannoon isaanii maanni wanta biyya isaanii keessatti oomishame akka soorratan wanti biyya keessatti oomishamu immoo gatiin isaa yoo dabale warri oomishan isa keessatti hirmaatan maal ta'u gatii argatu. Kanaaf wanta alaa dhufu irratti xiyyeeffatan jechuudha. Wanta alaa dhufu hin soorratan waanuma biyya isaanii bitachuutti fayyadamuudha xiyyeeffannoon isaanii kanarratti ni hojjeta jechuudha. Yoo akkas ta'e maaniree indastiriiwwan xixiqqoon kun waan oomishan salphaatti gabaatti baasanii sana booda gatii yookiin immoo bu'aa irraa argatu jechuudha. Ka biyya alaatti dhufu irratti yoo xiyyeeffatan garuu indastiriin biyya keessaa jalaa kufuu danda'a waan ta'eefidha. In another way, strategic trade policy and import restriction that protected infant Japanese industries against both imported goods. Gama biraatiin immoo maalidha akkuma asitti kaasne import restriction wanta biyya alaatii gashan irratti daangaa godhu jechuudha. Akkuma arge wantoonni baay'een yookiin immoo oomishtoonni alaa hin galan. Oomishoonni alaa galan jechuun indastiriin xixiqqaan biyya keessaa maal ta'an jechuudha kufan jechuudha warra sana fana dorgomuu hin danda'an. Kanaaf isa kana maal godhu restrict godhu jechuudha. In another way government support for basic industries. Gama biraatiin mootummaan indastiriiwwan baay'ee murteessoo ta'aniin maal godha deeggarsa godha subsidize godha jechuudhaan like steel factory. For generic technology like material research warreen jennu kanaaf mootummaan xiyyeeffannoo godha deeggarsa taasisaa fi jiru akka maal ta'aniif akka isaan dorgomaa ta'aniif jechuudha. In another way Japanese state use protection systems through what through subsidy provision of low cost financing and administrative guidance by bureaucratic isuma gara oliitti kaasne jechuudha. Kanaaf mootiin Jaappaan maanni sirna dinagdee isaanii eega jechuudha. Deeggarsa garaagaraa gochuudhaan akkuma kana faayinaansii yookiin maallaqa dhala salphaadhaan yookiin immoo dhala xiqqaadhaan dhiyeessuudhaaf akkuma kana immoo kallattiiwwan bulchiinsaa garaagaraa kennuutiin maal godhaa ni deeggaraa jechuudhaan. Kanaaf inni kun sirna siyaas dinagdee Jaappaan yookiin immoo developmental state capitalism kan jenne isa kana fakkaata jechuudha. Well, the other one is the German system. Kan isaan immoo maal jedhamee beekama social market capitalism jedhama. Ameerikaa maal jenneerraa market oriented capitalism, Japan developmental state capitalism, German social market capitalism. Okay, well, akkuma beekamu Jarmanii sadarkaa guddina dinagdeetiin meeqaffaarra jirtidha daataan jiru on the fortune arfaffaarra akka isheen jirtudha. Ameerikaa, Chaayinaa, Jaappaanitti aantee Jarman sadarkaa dinagdeetiin arfaffaadha. Kanaaf filatamuun oolleedha. Well, so the German economy has some characteristics similar to what to America and some to what the Japanese. Warra kana faana hidhata qaba. Lamaan isaanii iyyuu faana jechuudha ka Jarman. Kan Ameerikaa irraas waa qooddatu qaba ka Jaapaan irraa. Caalaatti garuu kan inni itti siqu gara eenyuuti ka Ameerikaati. Gaafa kana jennu warra sanarraa garaagarummaa hin qabu jechuu miti. Garaagarummaa ni qabaata lamaan isaanii irraa iyyuu. Jarman like Japan ka tokko taasisu it emphasize export and national saving jedha xiyyeeffannoon isaanii. Akkuma ka Japan warri Jarmanis maal jedharee alergirratti xiyyeeffatu jechuudhaan.
biyya alaatti gashuurra gara alaatti erguu kana jechuun gama biraatiin maallaqa doolaara gahaa argatu jechuudha. Gama biraatiin naashinaal seevingiidhaan sadarkaa biyyaatti waa alaa bituurra maal gochuudha qusannoo irratti xiyyeeffachuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf biyyi wanta baay'ee gaafa impoorti gootu maal baastee naashinaal seevingii ishii baay'ee gadi bu'a jechuudhaan. Maaliif jennaan achi keessaa egaa yookiin immoo doolaara yookiin immoo warqee yookiin waanuma qabdu sanaan maal gooti biyya alaatii galchiti gara keessaatti kan akka hin taaneef xiyyeeffannoon isaanii kana. Warri Jaappaanis akkuma kana jechuudha. Kun tokko isaan taa'isaa. However, Germany permits the market to function with considerable freedom. Amma gaafa Jaappaan ilaallu Jaappaan keessatti state rooliidha ka gahee guddaa taphatu. Jarman keessatti garuu maanni there is what freedom in market. Gabaan bilisummaa ni qabaata jechuudha. Gabaan bilisummaa ni qabaata. Indeed, most states in Western Europe are significantly less interventionist than Japan. Gaafa biyyoota Western Europe fi Jarman wal bukkee qabnu, Jarmaniin sirna dinagdee keessaa haga tokko ni seena. Sirni gabaa bilisa yoo ta'e giddu seentummaan ni jira. Gaafa biyyoota Europe faana wal madaalchinu keessumaa warra Western kan Jarman xiqqoomaa inni irra jabaataadha jechuudhaan gidduu ni seenti jechuudha. Furthermore, except for the medium-sized business sector or Mittelstand, the non-governmental sector of the German economy is highly oligopolistic and is dominated by alliance between major corporation and a larger private bank. Ammaga gaafa sirna siyaasa dinagdee Jarman ilaallu maanni oligopolistikiidha. Oligopolistik gaafa jennu abbootii qabeenyaa yookiin immoo investeroota garaagaraatu walitti dhufanii maanni sirna gabaa to'atu jechuudha. Sirna gabaa to'atu. Kana jechuun alliance between corporation abbootii qabeenyaati. Gama biraatiin abbootiin baankii dhuunfaas walitti dhufanii maal godhu oligopolitiksii uumu jechuudhaan. Kana jechuun namoota muraasaan sirni gabaa gaafa to'atamu jechuudha. Walitti dhufeenya namoota muraasaatiin. This is one of the idea. In another way, the German system of political economy attempts to balance social concern and market efficiency. Sirni gabaanii fi hawaasni yookiin immoo wanti hawaasni barbaadu maal akka ta'udha akka inni wal madaaludha. Keessumaa wantoonni gabaatti dhiyaatan gahaa akka isaan ta'an efficiency. Hawaasni waan barbaadu gabaarraa argachuu qaban. Waan uummanni fedhuu fi wanti gabaatti dhufu maal ta'uu qaba wal madaaluu qabaadha. Kun xiyyeeffannoo isaaniiti. In another way, the German state and the private sector provide highly developed system of what? Social welfare. German warra kaan irraa wanti adda godhu moosa kanaan. Mootummaan Jarmanii fi private sector yookiin immoo abbootiin qabeenyaa dhuunfaa maanni bu'uuraalee misoomaa waliin dhiyeessu social welfare. Amma yoo biyya keenya Itoophiyaatti ilaallee social service or infrastructure ka dhiyeessu eenyudha? The role of government qofadhaan. Abbootiin dhuunfaatti gaafatummaa hin qaban. Gaafa Jarman fudhannu garuu lamaan isaanii dirqama qabu. Daandii waliin ijaaruu, ibsaa waliin gashuu, bishaan waliin walumaa gala social welfare yookiin immoo wantoota faayidaa hawaasaatiif ta'an waliin hojjetu jechuudha. Kuni sirna siyaas dinagdee Jarman adda taasisaa. In another way, the German national system of political economy is representative of what? The corporatist welfare state capitalism of continental Europe, in which capital, organized labor, and government cooperate in management of what economy. Amma gama biraatiin immoo maaltu jira corporatist welfare state capitalism dha. Kana gaafa jennu biyyoota Yurooppii warra kaan caalatti warra kummaanni organized ta'anii yookiin immoo walitti dhufanii waliin maal godhu dinagdee biyyattii to'atu jechuudha. Kana gaafa jennu ammasitti warri maallaqa qaban organized labor yookiin immoo humni hojjettootaa gurmaan akkuma kana government yookiin mootummaan walitti dhufanii dinagdee biyyattii maal godhu ni to'atu jechuudha. Waliin hojjetu jechuudhaani. So this corporatist version of capitalism characterized by greater representation of labor yoom akkasitti gurmaan iyyuu achi keessatti hojjettoonni immoo maanni bakka bu'umsa bal'aa qabu. And the larger society in the governance of corporate affairs than Anglo-Saxon shareholder capitalism. Ammagaa tokkummaanii abbootii kaapitaalaa akkuma kana organized labor warra ta'anii fi mootummaa fi gaafa Anglo-Saxon shareholder warra bira qabnu kan mootummaatu irra maayidhaa beestiidha jechuudha.
Anglo-Saxon shareholderiin kun maalidha? Namootuma walitti gurmaanii yookiin walitti dhufanii sheerii adda addaa waliin bitatan. Kaampaaniin isaan immoo kan inni ittiin bulu boordiidhaan jechuudhaan. Boordiidhaan kan bulu aangoo kan qabu boordiidhaan. Internal paaworii qaba boordiin. External paaworiin immoo warra shareholderoota immoo warra sheerii irraa bitatan kanaa jechuudha. Kanaanis kan bulanne jiru. Anglo-Saxon shareholder capitalism jenna. Isarra garuu more functionable kan ta'e maalidha? Warra corporatistii kana akka inni ta'e argina jechuudha. Also, the continental economy differ from one another in many aspects. In all of them, a state play a strategic role in the economy. Amma gaafa sirna siyaas dinagdee guutuu Europe ilaallu continent of Europe sirni siyaas dinagdee isaanii garaagaradha. Haa ta'uyyuu malee garaagara yoo ta'e iyyuu wanti wal isaan fakkeessu yoo jiraate maalidha? State play a strategic role in what in the economy. Sirna siyaas dinagdee keessatti state roolii mataa isaanii taphataa jechuudhaan inni kun wanta walitti isaan dhiyeessudha. Kanarraan kan hafe gama biraatiin garaagarummaa muraasa akka isaan qaban kaasa. In another way, in Germany, major banks are vital to the provision of capital to industry. Warra corporatistiitti dabalatee yookiin immoo shareholderoota dabalatee baankiin sirna siyaas dinagdee Jarman cimsuu keessatti gahee guddaa qabaa jedhaan. Vital role. While in many European countries, employee council have some responsibility for running the company, in Germany, labor has particularly important role in what? Corporate governance. Amma gaafa Jarmanii fi biyyoota Yurooppii warreen kaan wal bira qabnu, Jarman keessatti baankiitu gahee guddaa taphata jennee irraa dinagdee biyyattii cimsuuf, biyyoota Yurooppii keessatti immoo employee council ni jiraan. Employee council. Gara Jarman gaafa dhufnu, labor yookiin immoo warri gurmii humna namaa yookiin immoo labor kaampaanii warri jennu isaanis aga tokko gahee mataa isaanii ni qabu jechuudhaani. In another way, the law of co-determination mandate equal representation of employees and management on supervisory board. Magaa Jarman keessa gaafa dhufnu maaltu jira? Co-determinationidhaan. Kana gaafa jennu corporates yookiin immoo kaampaaniin garaagaraa ni jiru, abbootiin qabeenyaa yookiin immoo investoroonni walitti gurmaa'an ni jiru. Haa ta'u warri kun maanni nama bakka buufataniitu jechuudhaan. Equal representation qabuun. Akkuma kana corporate yookiin immoo kaampaanii sanaa yookiin immoo fiirmii isaanii sana to'achuu fi supervisory board mataa isaanis ni qabu jechuudha. Walumaa gala gaafa Jarman ilaalu Jarman keessatti maaltu jira ree? Kaampaanonni fi corporate state capitalism jenneena gurmiitu jira jechuudha. Waliin gurmaa'anitu baay'inaan kan isaan hojjetanii sana keessatti immoo warri laboris akkuma kana immoo warri abbootii kaampaanii garaagaraas representation ofii isaanii akka isaan qaban argina. In another way, also the power of the labor humni hojjettoota jechuudha. On this board can be easily overstated. The system is a significant factor in Germany's post-war history of relatively smooth labor relation. Amma asitti wanti hubannu maanni sirna corporatistii kana keessatti keessumaa erga waraana asitti yookiin waraana addunyaa lammaffaa gaafa jennu jechuudha. Walitti dhufeenyi labor yookiin immoo warra hojjettoota humnaa fi warra corporate yookiin immoo warra kaampaanii kanaa akka inni baay'ee mijataa ta'e jechuudha. Maaliif gama biraatiin waldeeggaruun hinuma jira jechuudha. Yoodhuma akka kan warra Jaappaan more society irratti hin xiyyeeffatu illee ta'ee hojjettoonni maanni dhimmi isaanii ilaalamaa faayidaa argachuu qaban hinuma argatanii jechuudha sirna siyaas dinagdee Jarmanii keessatti. The most important contribution of German state to the economic success of their economy has been indirect. Ammagaa maarkeetiin aga tokko firiidemii qaba jenneerra. Haa ta'u malee isteetiinis immoo indirectly sirna dinagdee keessanii seenaa jechuudha. Yooma sirni siyaas dinagdee Jarman yookiin baankiidha yookiin immoo corporatistoota yookiin immoo warra shareholderiidhaan xiyyeeffatameyyuu Jarman isteetiinis maal qabaadha? Gahee guddaa qaba. Gaheen isaa immoo kallattiin otoo hin taane al kallattiin akka inni ta'edhaan. The laws and the regulation have successfully encouraged a high saving rate. Keessumaa imaammanni Jarman maalidha? Xiyyeeffannoon isaanii qusannaadha. Rapid capitalidha. Rapid capital accumulation yookiin immoo kaapitaala kuufachuudha.
sana booda economic growth fiduudha jechuudha. Guddina dinagdee fiduudha. Erga qusatanii booda maallaqa yookiin kaapitaala walitti qabatu sun immoo garamitti geessaa? Gara guddina dinagdeetti geessaa jechuudha. Kan ammoo eenyutu roolii taphachuudha? The state'dhaan karaa seeraa fi dambiitiin jechuudha. Kanaaf indirectly gahee taphata gaafa jennu gama kanaan jechuudha. In another way, Germany has highly developed a system of what? Codified laws that reduce uncertainty and create a stable business climate. Especially seera ofii isaanii qabu jechuudha. Codified law. Sun immoo maalidha? Akka tasaa rakkoon dinagdee biyya sana keessatti akka hin uumamne yookiin immoo uncertain wanti itti yaadame tokko tasa yoo uumame yookiin immoo dinagdee sana wanti jeequ yoo ka uumamu ta'ee seera ofii isaanii qabu jechuudha. Sun immoo maaliif gargaara? In order to create stable business climate uumuudhaaf ni gargaara jechuudha. Kunis gama isteetiin jechuudha kan inni bahu seerri kun jechuudha. In another way, the core system of German of political economy is their central bank, especially that is Bundesbank. Keessumaa baankiin giddu galeessaa yookiin immoo Bundesbank ni jennu sirna siyaasa dinagdee Jaarmaan keessatti gahee guddaa taphataa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma biyya keessatti baankii biyyoolessa Itoophiyaa jennu achi keessatti immoo Bundesbank jennee waamna jechuudhaan. So the Bundesbank did create the stable macroeconomic environment and the low interest rate to the competitive success of German industry. Kanaaf baankiin kun kan inni gahee guddaa taphatu gama kamiin jechuudha. Keessumaa macroeconomiin akka inni tasgabbaa'u gatiin alaa akka inni gadi bu'u yookiin immoo warra liqeeffatan baankii sanarraa jechuudha. Low interest rate sun immoo maal cimsa jechuudha? Jaarmaanota gidduutti dorgommiin dinagdee cimaan akka jiraatu taasisa jechuudhaan. In another way, the role of the German state in the microeconomic aspect of the economy has been modest. Mootiin yookiin immoo biyyi Jaarmaan sirna microfinance kee guutummaatti hin galtu, jiddu seentummaan ishii modest jechuudha. Giddu galeessa jechuudha. Totally control miti. So inuma giddu seenu jechuudha. Akka seentummaa isaanii garuu fooyya'aadha jechuudha. In another way, the German have not activist industrial policy like other advanced industrial countries. The government has spent heavily on research and development. Ammaga gaafa Japan ilaallu, Japan economic policy cimaa qabdi jenne. Economic policy'n isteetiidhaan ba'an. Gara Jaarmaan gaafa dhufnu garuu dambii fi qajeelfamoonni muraasni jiru. Sanirraan kan hafe siyaasa dinagdee biyya sanaa akkasitti qajeeluu qaba jedhanii industirii biyya sanaatiif poolisii yookiin imaammata bocanii qaban hin qaban. Maaliif jennaan considerable freedom in jira jenneerra durumayyuu maarkeetii keessa. Isteetiin kan inni microfinance keessa seenu modestiidha jenne haga tokko haga murtaa'edha. Kanaaf industrial policy hin baasanii fi sana caalatti xiyyeeffannoon isaanii maal dharee all researchidhaan qorannoo irratti plus development yookiin guddina fiduu irrattidha kan isaan more focus godhanii jechuudha. In another way, the German government has not also intervened significantly in the economy to shape its structure, except in the support it has given through subsidy and protection. Akkuma olitti kaasne maanni mootiin Jaarmaan sirna siyaasa dinagdee yookiin sirna dinagdee keessa baay'ee hin seenanii haa ta'u malee yeroo tokko tokko deeggarsa kennuudhaaf dinagdee biyya isaanii eeguudhaaf maal ta'u intervene yookiin immoo gidduu ni seenu. Gidduu seentummaan sunis strong miti jechuudha. Finally, German political economy system is those closer to what? The American than the Japanese system of collective capitalism. Kanaaf amma gaafa siyaasa dinagdee biyya Jaarmaan ilaallu caalatti garamitti siqachuudha gara kan Ameerikaatti jechuudha. Maaliif jennaan ka Jaapaan keessatti maaltu jira? Isteetiin strong intervention, isteetiin keessa seenaa wanti baay'eensaa kan inni murtaa'u isteetiidhaanii industrial policy isteetiitu baasaa. So more free market wanti jedhamu baay'ee miti jechuudhaan. Gama Ameerikaa gaafa dhufnu garuu free marketidha. Mootummaan gidduun seenu rooliin isteetii maalidha? Yoo economic problem yookiin immoo yoo rakkoon dinagdee sana muudatedha jechuudha. Kanaafidha kan inni caalaatti gara kan Ameerikaatti siqatuuf jechuudha. That is all about the issue of the national political economy system of Japan and the German. The next one is about the difference among them. Garaagarummaani sirna siyaasa dinagdee biyyoota garaagaraa gidduu jiru maali? Biyyoota amma laalles ta'ee biyyoota kabiroo. Maaliif
sirni siyaas dinagdee biyya tokkoo ka biyya biraarraa garaagara. Biyyoonni addunyaa keenya baay'een isaanii kan wal fakkaatu jiraachuu danda'a, kan garaagara ta'anii jiraachuu danda'a. Itoophiyaa dabalatee Afrikaanonni maaltu garaagara isaan taasisaadhaan warra ammaa sadanis warreen kaanis. So the difference among the national political economy system in the world or in general. So the national system of political economy differ from one another in many important respects. Waan garaagaraatiin adda adda ta'uu danda'u. Mee isaan keessaa sadan isaanii tokko tokkoon haa ilaalu. Jalqaba irratti kan gargar isaan taasisu what make them differ is what the primary purpose of economic activity of the nation. Ga'ee biyyi sun yookiin immoo ga'ee hawaasni biyya sanaa sirna ikonomii keessatti qabu ga'ee maalii qabudha yookiin immoo primary purpose of economic activity maalidha hawaasa sanaaf sanarra gaafa dhaabannu although every modern economy must promote the welfare of its citizen. Amma gaa sirni siyaas dinagdee kamiyyuu kaayyoon isaa inni jalqabaa maalidha faayidaa hawaasaa yookiin immoo welfare of the citizen eeguudha. Isa kana jajjabeessuudha. Welfare of citizen gaafa jennu social service jechuudha. Social service infrastructure warra jennu warreen kana yookiin immoo walumaa gala waan hawaasni barbaadu maal gochuudha guutuudha dhiyeessuudha. So isa kana irratti maalidha biyyoonni garaagara ta'uu maluudhaan. So different society vary in the emphasis given to particular objectives. These objectives which range from promoting consumer welfare to pursue towards the national power. Amma gaa asirratti garaagarummaa qabaachuu danda'aadha. Amma akkuma laallee fakkeenyaaf in Ameerikaa keessatti welfare irratti kan xiyyeeffatu isteetuma qofa malee warri kan dhimma isaayyuu qabanii gaafa gara Jaappaan dhaqnu Jaappaan isteetii fi abbootiin qabeenyaa maalidha hawaasa isaanii ni deeggaru jennee gaafa gara Jaarmaan dhufnu immoo isteetii fi corporate warri jennu yookiin abbootiin qabeenyaa waliin ta'anii social welfare irratti maal godhu ni hojjetu. So garaagarummaa qabaa jechuudha asirratti gaafa ilaallu ka biyyoota kaanis akkuma kana jechuudha. So every modern economy must promote the welfare of its citizen than to pursue what the national power. Amma gaa xiyyeeffannoon modern economy yookiin immoo dinagdee ammayyaa keenya maaniree faayidaa hawaasaa guutuudha yookiin waan hawaasni barbaadu guutuudha. Sana boodadha gara faayidaa akka biyyaa yookiin immoo humna biyyaalessaa cimsuutti kan isaan ce'an jechuudha. So kanarratti biyyaa biyyatti maal ta'uu danda'a garaagara ta'uu danda'a garuu xiyyeeffannoo inni duraa maanni ka biyya kamiyyuu isuma kana guutuu akka inni ta'edha jechuudha. The other difference is what the role of state in the economy dha. Ga'ee isteetiin dinagdee keessatti qabu gaafa laallu biyyaa biyyatti gargari. Akkuma laalle iddoo tokkotti isteetiin strongly keessa seenaa. Iddoo tokko biyya tokkotti immoo maanni modestiidha. Iddoo tokkotti immoo maalidha firiidhaan laissez-faire. Laissez-faire gaafa jennu irrelevantidha keessan seenuu jechuudha. Kanaaf kanarra dhaabannees national economy biyya tokkoo ka biyya biraa garaagara ta'a jechuudha. It include the laissez-faire and non-interventionist. For example, United States of America. Laissez-faire gaafa jennu giddu seentummaan isteetii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Sirni gabaa sirni dinagdee bilisadha. Non-intervention jechuudha gama biraatiin. Amma laissez-faire kana keessatti ga'een isteetii maalidha dhaabatee fakkeenyaaf namoota galgala roondii warra eegan egaa roondii dur gaafa eegamu warra roondii eeganii akkasuma jenna namatti hin dubbatanii nama hin tuqanii eessaa deemtaa hin jedhanii yoo rakkoon jiraate qofadha hin dhaabatu ni ilaalu ni daawwatu yoo namni sun rakkoo geesse qofadha sanarraan kan hafe nama sanatti hin dubbatan laissez-faire jenna isteetiinis akkuma kanaa jedha hin wanta haala gabaan itti jiru haala dinagdee itti deemu ni ilaalaa ni hordofaa yoo rakkoon jiraate qofa keessa seenarraan kan hafe keessan seenuudhaan laissez-faire. So biyyoonni tokko akkasii jechuudha fakkeenyaaf Ameerikaan fa'a. As well as Japanese state central role in the overall management of economy. Gaafa Japan fudhannu immoo faallaa isa kanaatiin maalidha akka Japan immoo she play a central role. Sirna dinagdee to'achuu keessatti gahee giddu galeessa yookiin cimaa akka taphatu state of Japanidha jechuudha. Ka Ameerikaa irraa garaagaraa jechuudha. So on the role of state in the economy jenna. In another way in liberal society warra sirna liberaalizimii hordofan yookiin fudhatan keessatti the welfare of the consumer and the autonomy of the market are emphasized. The role of the state tend to be what minimal. Biyyoota sirna liberaalizimii yookiin immoo free market hordofan keessatti maal dharee dinagdeen kan inni murtaa'u warra consumerootaani soorrattootaadhaan.
Kana gaafa jennu consumeriin gaafa dabalu consumer increase price increase jennaan. Soorrattoonni gaafa waa tokko barbaadan gatiin isaa ni dabala. Consumeroonni yoo waan sana bituu yookiin fedhii dhabani piraayisiin maal ta'a? Decrease ta'a jechuudha. Kanaaf gabaa fi dinagdee kan murteessu maanniire consumeriidha jedhu warri liberaalistii. Consumer. Kanaaf state role is what? Very minimal. Gadi bu'aadhaan. So in liberal society the responsibility of the state is what? To correct market failure and provide public goodidhaan. Yoo rakkoon gabaa mudate qofa sana sirreessuudha. Gama biraatiin immoo to provide social service. Allee the role of the state is what? Minimal. In another way, in the society where more communal or collective purpose prevail, the role of the state is much more intrusive or interfering and interventionist in the economy. Especially if there is more communal or collective purpose prevail, a state should be what? Should intervene in the economy. Kana gaafa jennu amma sirna liberaalizimii keessatti free marketidha jenna. Haa ta'u malee free market ta'uu baatee gaafa gareen uumamu, oligopolistiin gaafa uumamu, warri kaan maal ta'u dorgommii ala ta'u, yoo rakkoon akkasii jiraate maal ta'uu qabaa? Isteetiin intervene gochuu qabaadhaan. Or in another way, warri immoo interventionist guutummaatti deeggaranii fakkeenyaaf yoo Jaappaan fudhanne, Japan is providing administrative guidance and the former Soviet Union maintaining what? Command economy. Warri kaan akkuma free market deeggaran gara Jaappaan immoo gaafa dhufu maalidha? Isteetiin administrative guidance yookiin immoo qajeelcha ni baasaa fi gama biraatiin Soviet Union yoo fudhanne isaan immoo guutummaatti yuumaanii command economy dha jechuudha. Kanaaf the role of state is what? Different in their national political economy from each other. Biyya biyyatti garaa garaa jechuudha rooliin isaan taphatanii. These are the second difference. The third one is the structure of the corporate sector and the private business practice. Haala caaseffama abbootii qabeenyaa yookiin corporate sector plus private business sector. Haala caaseffama isaanii akkuma duraa biyyaa biyyatti garaa garaa jechuudha. Biyyaa biyya gaafa jennu national political economy sirna siyaas dinagdee biyya tokkoo fi biyya biraa keessatti maanni garaa garaadhaan. Let us see them. America, German and the Japanese corporations have different system of corporate governance and they organize their economic activity or production, marketing, etc. in what? In varying ways. Biyyoota kana sadanuu gaafa ilaalle akkaataa itti abbootiin qabeenyaa fi abbootiin dhuunfaa itti gurmaan isteetii faana walitti dhufeenya uuman garaa gara jechuudha. Akkaataa oomishaa yookiin immoo gabaa keessatti qooda fudhatan irratti garaagarummaa qabaatu. For example, whereas shareholder or stakeholders have an important role in the governance of America business. Sirna daldala Ameerikaa keessatti warri gahee taphatanii shareholderidha. Yookiin immoo abbootii qabeenyaa ta'anii warra walitti dhufanii sheerii hundeessanii jechuudha. Shareholder or stakeholder isaantu maal taphataa? Gabaa Ameerikaa keessatti iddoo guddaa qaban. Gama biraatiin immoo bank have played a more important role in both Japan and Germany. Isaan kana keessatti immoo kagahee leencas jennu taphatu maalidha? That is a bank. Asitti warra walitti dhufan yookiin immoo shareholderoota warra ta'an asitti baankidha jechuudha. In addition, regarding business practice, haalli daldalaa maal fakkaata yoo jenne, the largest American firm frequently invest and produce abroad. Warri abbootii qabeenyaa Ameerikaa kan isaan invest gochuu barbaadanii biyya alaatti, biyya isaanii alattidha. Business practice isaanii. Japan immoo gaafa fudhannu they prefer to invest what? At home. Kan isaan oomishuu fi invest gochuu barbaadan biyya isaanii keessa. Warri Ameerikaa ala bahuu barbaadu, warri Japan immoo biyyuma isaanii qofa keessatti invest gochuu barbaadu. Kanaaf asirratti maanni corporate structuring kun garaagarummaa ni qabaata. The policy of each government have also shaped the nature of business enterprise and the business behavior throughout regulatory, industrial and other policies. Furthermore, some national differences in corporate structure and the business practice have involved largely in what? A response to economic and technological forces. Kanaaf egaa isaan maa walitti ilaalletti dabalatee imaammanni dinagdeef isaan baasan. Imaammanni daldalaaf yookiin immoo abbootii qabeenyaatiif baasan imaanni garaagarummaa ni qabaataa jechuudha. Qajeelfamni dambiin isaan baasaniif. Kanaaf asirratti illee biyyoonni kun maanni walii isaaniitti garaagarummaa akka isaan
qabaatan argina jechuudha. So that is all about part 3. In the next under part 4 we will see about the core issue in international political economy plus we will see about exchange rate and the exchange rate system ka jedhu partii arfaffaa irratti yookiin yeroo itti aanu waliin ilaalla jechuudha. So yeroo gaarii qabaadhaa. Have a nice time. See you. Thank you so much.